Akka moltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Guyyoota kurnan dhufan kibba biyyattiitti roobni cimaan akka roobu naannolee kaanitti ammoo ho'i seentigireedii 41 akka galmaa'u dhaabbatichi raage. Dhaabbanni raaga haala qilleensaa Itoophiyaa guyyoota kurnan dhufan ammas roobni cimaan naannoo kibba biyyattiitti akka itti fufu ibse. Dhaabbatichi bokkaan cimaan kun naannolee akka Gaamoo, Walaayittaa, Gofaa, Geediyoo, Baaskeettoo, Aarii, Koonsoo, Burjii, Gardullaa, Kooree fi Oomoo kibbaatti roobni kun akka itti fufu dhaabbati pireesii Itoophiyaa gabaaseera. Bokkaan kun oomisha qonnaa fayyadus baay'ina irraa kan ka'e dhiqama biyyee lolaa fi qonnaa irra ciisuu fiduu fi rakkoo kaan uumuu ni danda'a jechuun akeekkachiiseera. Gama biraan dhaabbatichi naannolee kaanitti ho'i cimaan haga digirii seelsheesii 40 akka galmaa'u ibsee dhaabbanni raaga haala qilleensaa Itoophiyaa ibsa isaan naannolee akka Guubaa, Manguushaa, Qoraa, Shirqollee fi Shinfaa jedhaman guyyoota kurnan dhufan kan ho'i haga digirii seelsheesii 41 akka galmeessan ibse. Dabalataan naannoleen akka Umaraa fi Matammaan ho'a cimaa guyyootan dheeraman kana keessatti akka galmeessan kan eere dhaabbatichi. Kanaanis Umaraa, Itaangii, Qunzillaa, Laaree, Maayikaadiraa fi Matamaatti ho'i digirii seelsheesii 39.1 hanga 39.9 ga'a akka galmaa'u ibseera. Dhaabbatichi ho'i cimaan kun fayyaa namaa fi beeyladootaa irratti dhiibbaa waan geessisuuf hawaasni of eeggannoo akka taasisu akeekkachiiseera. Roobii jidduu kana keessumaa naannoo kibba Itoophiyaatti roobaa tureen godina Gamootti balaa sigiga lafaa fi lolaa mudateen yoo xiqqaate hanga kaleessaa namoonni 700 du'uu aangoonni godinichaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Bulchiinsi godina Gaamoo balaan kun rooba walitti fufiinsaa fi yeroo isaa malee bitooteessa 9 hanga ganama bitooteessa 11tti roobeen kan uumame ta'uu ibsee ammas namoota balaa kanaan eessa buuteen isaanii dhabame barbaachi akka itti fufee jirus dubbataniiru. Paartiin Simaratti himata murtii boordii filannoo biyyoolessaa irratti bane kaasuu beeksisee dhimmi falmii kamiyyuu siyaasaan furamuu qabaa jedhan. Paartiin Tokkummaa Dimokiraatawaa Tigraay yookaan Simiratti murtii boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa naannolee filannoo 5 Tigraay ilaalchisee mormuun himata banee ture kaasuu isaa hoogganaan paartichaa Obbo Geetaachoo Raddaa dubbatan. Dura taa'aa fi hundeessaan paartichaa Obbo Geetaachoo Raddaa gorsaa muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'an paartiin isaanii gaaffii sirna mana murtii olaanaa federaalaatti dhiyeessuun murtiin akka addaan citu gaafachuu isaanii ibsanii sanadoonni falmii kanaan dura dhiyaatan wanti murtii mana maree federeeshinii jedhamee ibsame murtii dhaabbata hojmaataa heera mootummaa hordofee kenname akka hin taane agarsiisa jechuun falman. Dura taa'aan paartichaa akka jedhanitti sanadni mana murtiitti dhiyaate dhimmichi adeemsa marii fi sagalee kennuu seeraan barbaadamuun manni maree federeeshinii fudhatee osoo hin taane ejjennoo qondaaltotaa kan calaqqisiisu ta'uu agarsiisaa jedhaniiru. Manni maree federeeshinii murtee dabarsuu kan danda'u yoo miseensonni lakkoofsi isaanii seeraan murtaa'e harka 3 keessaa 2 guutame sagalee sirnaan geggeeffamuu qofa jechuun Geetaachoon heera mootummaa federaalaa keewwata 64 eeruun ibsaniiru. Itti dabaluunis qondaaltonni ulaagaalee heera mootummaa kana bira darbanii filannoo dhuunfaa akka imaammata mootummaa seera qabeessaatti fakkeessuuf yaaluu isaanii fi mata duree xalayaa ofii isaaniif fayyadamuu isaanii mirkaneessineerra jedhan. Haa ta'u malee paartiin Simiratti dhimmichi itti fufuun adeemsa hojmaata heera mootummaa hin hordofne jedhee amanu osoo hin beekin seera qabeessummaa kennuu akka danda'u yaada qabaachuu isaa ibsuun falmiin kun osoo hin taane marii siyaasaa fi murtii dhaabbileetiin furmaata argachuu qaba jedhee amanuu isaa himan. Paartiin Simiratti murtiin kun qajeelfama seeraan ala mana maree federeeshiniif kenname jedhee ibsee irratti hundaa'uun hojiirra oolmaa isaa akka dhaabu manni murtichaa ajaja yeroof akka kennu gaafatee ture. Dhuma baatii Guraandhalaa keessa manni murtii olaanaa federaalaa
manni murtii filannoo jalqabaa gaaffii paartii Simirat erga ilaaleen booda tarkaanfii boordichaa hanga adeemsi dabalataa geggeeffamutti akka dhaabbatu ajaja yeroof baasee ture. Ajajni kun yeroo dhimmichi gamaggamamaa jirutti naannolee filannoo 5 to'annoo fi filannoo Tigraay irraa kaasuun hojii irra akka hin oolchine boordiin filannoo biyyaalessaa yeroof ugguree turuun ni yaadatama. Dhaddacha itti aanu irratti manni murtichaa iyyannoo qaamolee dabalataa dhimmicha keessa seenuun barbaadan irratti murtii kennuuf walgahii beellamee haa ta'u malee boordiin filannoo biyyaalessaa deebii isaa fi ragaa deeggarsaa akka dhiyeessu qajeelfama kennee ture. Obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti sanadoonni boordichi yeroo falmii dhiyeesse xalayaa boordii tarkaanfii isaa bu'uura ta'e of keessatti qabata. Paartiin isaanii erga sanadata kana ilaaleen booda dhimmichi murtii seeraa osoo hin taane adeemsa siyaasaa furmaata argachuu akka qabu xumuruun himata isaa akka ofirraa haqu murteessuu himan. Himannaan kun boordii filannoo biyyoolessaa irratti kan dhiyaate erga boordiin filannoo naannolee filannoo 5 filannoo biyyoolessaa dhufuuf to'annoo bulchiinsa naannoo Tigraay jala akka hin oolle beeksiseen booda ture. Murteen kun bulchiinsa yeroo Tigraay fi dhaabbilee siyaasaa kan akka paartii Simirat dabalatee qooda fudhattoota Tigraay biratti mormii cimaa kan kaase yoo ta'u, tarkaanfiin kun hojimaata heera mootummaa cabsuuf waliigaltee nagaa Pirootooriyaa bara 2022 lola Tigraay waggoota 2 ture xumurame jalatti galmee gufachiisuu danda'u jechuun falmii kaasee ture. Koomishinichi miseensonni hidhattoota armii 70 gara leenjii haaromsaatti seenuu beeksisee biiroon nageenyaa Tigraay ibsicha waakkate. Koomishiniin haaromsa biyyaalessaa Itoophiyaa miseensonni humna waraanaa armii 70 500 ol ta'an kan kanaan dura naannoo daangaa Sudaan qubatanii turan giddugala yeroo Awwaash Arbaa keessatti meeshaa hiikkachuun gara hawaasaatti makamuuf adeemsi deebisanii dhaabuu jalqabamuu beeksise. Biiroon dhimmoota nageenyaa Tigraay gama isaatiin odeeffannoon koomishinichaa dogoggora jedhee kan ibse yoo ta'u, ibsichi beekamtii biiroo Tigraay ala akka ta'etu beeksiseera. Biirichi ibsa baaseen gochaan koomishinichaa qoosaa hadhaa'aa jechuun kan ibsedha. Mootummaan federaalaa waliigaltee nagaa Pirootooriyaa maaddii dhiisuun hidhattoota dhuunfaan dubbisuun jechuun himateera. Qeerni kun kan dhiyaate koomishinichi miseensonni waraana armii 70 jedhaman 500 ol ta'an kanneen kanaan dura miseensota raayyaa ittisa biyyaa turanii fi waraana Tigraay keessatti waliin hiriiruun lolan Awwaash Arbaa keessatti hojii leenjii haaromsaa eegaluu isaanii beeksisee booda. Akka koomishinichi jedhutti gareen kun gaaffii mootummaa federaalaaf sirnaan kan dhiyeesse yoo ta'u, yeroo ammaa kana qaama sagantaa haaromsa biyyaalessaa ta'uun leenjii seenaan fudhachaa jiraachuu eeraniiru. Adeemsi kun waliigaltee nagaa Pirootooriyaa kan waraana waggoota 2f kaaba Itoophiyaatti geggeeffamaa ture xumure waliin wal simatudha. Hirmaattonni kunneen gara hawaasaatti makamuu isaanii dura leenjicha fudhachuun akkasumas leenjii haaromsaa xiinsammuu fi lammummaa fudhachaa akka jiran ibseera. Leenjichas yoo xumuran kaffaltiin deeggarsaa deebisanii dhaabuu akka kennamuuf hubachiiseera. Koomishinichi guutuu biyyattii naannolee 4 keessatti hidhattoonni 56,000 ol kanaan dura leenjii kan fudhatan yoo ta'u, baay'een isaanii 45,000 ol naannoo Tigraay irraadha. Koomishinichi sagantaa meeshaa hiikkachiisuu gaggeessuu fi deebisanii dhaabuu qaama furtuu adeemsa nagaa biyyattii jechuun kan ibse yoo ta'u, kaayyoon isaas hidhattoonni kanaan dura deeggarsa yaala xiinsammuu fi maallaqaan gara jireenyaa nagaatti akka deebi'an kan gargaarudha. Sababa teeknikaa fi siyaasaa tokkoon kan addaan cite adeemsi leenjii loltoota duraanii naannoo Tigraay mirkaneessuu, hiikkachuu, galmeessuu fi deebisanii uummatatti makuu bitootessa bara 2017 giddugala leenjii Maqalee fi Addagiraatitti akka eegalu koomishinichi ijaarsa biyyoolessaa beeksiseera. Itti aanaan koomishineerichaa koomishineerii fi qindeessaan sagantaa raayyaa ittisa biyyaa loltoota duraanii hiikkachiisuu walitti makuu Birgaadeer Jeeneraal Debree Meekuriyaa yeroo sanatti adeemsi kun guyyoota muraasa dhufan keessatti deebi'ee akka eegalu ibsanii turan. Haa ta'u malee koomishinichi sadaasa 2014 keessa mootummaan federaalaa waggaa 2f akka tajaajilu kan hundaa'e ta'us baajata birrii biliyoona 29.7 ol adeemsa kana jalqabuu fi barbaachisu dhabamuu fi kutaalee biyyaa garaagaraa keessatti furmaanni siyaasaa walitti bu'iinsaa jiruuf dhabamuun koomishinichaaf gufuu guddaa ta'ee itti fufeera. Kanaan dura naannoo Tigraayitti giddugala Maqalee fi Idaagaa Amuus keessatti hidhattoonni kanaan dura 5,728 leenjii haaromsaa xumuranii hawaasatti makamuu isaanii koomishiniin haaromsa biyyaalessaa beeksisuu isaanii yaadatama. Ta'us gabaasni koomishinichi inni dhihoo kun biiroon nageenya Tigraay seera qabeessummaa
qajeelfamaa adeemsichaa gaafachuu qeeqa jabaan isa quunnameera. Biirichi ibsa baaseen koomishinichi damee Tigraay keessatti jiru osoo hin mariisisin hojii kan eegalu isaa ibsuun qoosaadha jedheera. USA dhimma Iraan, Raashiyaa fi Chaayinaa mana maree nageenyaatti himatte. Manni maree nageenyaa UN qoqqobbii Iraan irratti Ameerikaa, Raashiyaa fi Chaayinaa gidduutti qoodiinsi uumame. Ameerikaa fi michoonni ishee dhihaa dhimma sagantaa niwukileeraa Iraan ilaalchisee walgahii mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti Raashiyaa fi Chaayinaan waliin waldhabbii keessa galaniiru. Walgahii mana marichaa kaleessa bitoolessa 12 2026 ta'ame irratti Waashingten biyyoonni kunneen lameen Mooskoo fi Iraan irra harka qabaa jiru jette. Kanaanis sagantaa niwukileeraa Iraan irra qoqqobbii kaa'uu fi mana maree nageenya UN keessatti qoqqoodiinsi jabaatee jira jechuun himatte. Falmiin kun kan uumame wayita Ameerikaan lola torban lama dura Iraan irratti jalqabdeef biyyoota kana irratti sababeeffachuu yaalutti ture. Walgahii mana maree nageenya UN miseensota 15 qabu kana baatii kanaaf kan dura taa'ummaan dursaa jiru Ameerikaadha. Raashiyaa fi Chaayinaan koree UN qoqqobbii Iraan irra kaa'ame hordofuu fi raawwachiisuu kan koree 1737 jedhamuun beekamu irratti marii taasifamu kuffisuu hin dandeenye. Manni maree nageenyaa yaada isaanii mormuun sagalee kenneen biyyoonni 11 marii kana kan deeggaran yoo ta'u 2 sagalee mormii biyyoonni 2 ammoo sagalee hin kennine. Ameerikaan akka jettutti biyyoonni lamaan michuu isaanii Iraaniif gaachana ta'uuf yaalaa jiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ergamaan Ameerikaa Mike Waltz Raashiyaa fi Chaayinaan Iraan eeguuf yaalaa jiru jechuun himatan. Biyyoonni miseensota UN hundi uggura meeshaalee waraanaa Iraan kabachiisuu qabu jedhan. Kun gurgurtaa yookaan daddabarsa meeshaa waraanaa fi teekinooloojii misaayilaa biyyaa gara biyyaatti dabarsuun dhorkuu ta'uu ibsan. Akkasumas deeggarsi maallaqaa sagantaa meeshaa waraanaa Iraan waliin walqabatee jiru dhorkamuu akka qabu waamicha taasisan. Tarkaanfiiwwan kunneen kan fudhataniif yaaddoo nagaa niwukileeraa fi misaayila Iraan akkasumallee deeggarsa nagareewwan shororkeessummaan himataman furuuf kan yaadame ta'ullee itti dabaluun eeraniiru. UN'tti ambaasaaddarri Ameerikaa Mike Waltz mana maree nageenyaatti haasawaa taasisaniin Raashiyaa fi Chaayinaan Iraan waliin tumsa ittisaa itti fufuu waan barbaadaniif koree qoqqobbii Iraan irra qoqqobbii akka hin keenyeef uggura barbaadu jette. Waltzitti dabaluudhaan akka jedhanitti dhaabbatichi niwukileera to'atu kan dhaabbata biyyoota gamtoomanii ejensiin annisaa atoomikii idil-addunyaa qorannoo isaatiin Iraan yuuraaniyeemii hanga 60% akka gabbiste ibsuun yaadichas Raashiyaan himannaa kana cimsitee mormiteetti. UN'tti ambaasaaddarri Raashiyaa Vaazilii Nebenziyaa Ameerikaa fi michoonni ishee sagantaa niwukileeraa Iraan irratti sodaa uumuutti jiru jedhan. Sodaan kun tarkaanfii waraanaa Iraan irratti fudhatamuuf sababa ta'uu fi waldhabdeen ba'a giddugaleessaa keessatti uumuu dabaluuf itti yaadamaa jira jedhan. Chaayinaanis gama isheetiin Ameerikaa cimsitee qeeqxeetti. UN'tti bakka bu'aan Chaayinaa Fu Kong rakkoon niwukileeraa Iraan mudateef Ameerikaan itti gaafatamummaa qabdi jedhan. Mariin dhimma kana irratti waliigaltee uumuu danda'u osoo geggeeffamaa jiru Waashingten humna Iraan irratti haleellaa banuun ishee tattaaffii dippiloomaasii miidheedha jedhan. Iraan gama isheen deebii kan kennite yoo ta'u UN'tti ambaasaaddarri Iraan Amir Said Iraavaaniin sagantaan niwukileeraa Iraan kaayyoo nagaa qofaaf akka ta'e dubbatan. Dhimma kana irratti waliigaltee uumuuf marii taasisaa utuu jirtu haleellaan irratti raawwatamuu kaasuun Iraan qoqqobbii idil-addunyaa deebisuuf yaalii taasifamu kamiyyuu akka mormitu himaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sagantaa niwukileeraa Iraan akka sababa waraanaa kanaatti eeru. Jalqaba baatii kanaa Tiraamp osoo Ameerikaan baatii waxabajjii keessa iddoowwan niwukileeraa Iraan 3 haleeluu baatte Iraan torban 2 keessatti boombii niwukileeraa hojjechuu dandeessii turte jedhan. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf kanuma waan nu wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jenna.